warra caaltuudha makiinaa bitee mana bitee bulchaan immoo tuyyu musxafaan mallaqa nyaateetiniin caaltuu otoo nikaa isaa muktaar ofirraa qabdu gurguree deemaa jedha. Asirratti maal isinitti fakkaata? Dubartiin takka gaafa kophaa gatamtu yoo laaliin gaafa har'ammoo tuyyu bootaa qabatuuf iddoo qabatuuf bakka gaarii qabatuuf isiin tattaafattu maaliif itti baay'atama maaliif dubbatama gaaf sanuu eessa jiran obboleessa isaa kan fakkeenya bulchaan obboleessa isaa kana gosa qaba biyya qaba fira qaba eessummaan qaba itti yaasee baasee wanni kun haadhumatu dubbiin kun haadhumatu intalli tun kophaa jiraatti dubartiidha ilmoo qabdi sanirratti maa hin jedhin har'a hoo erga isheen bultii isii qabatuuf halaalfatuuf gara seeratitti gara maatii isiitti deemuuf taate akkamitti Musxafaan mallaqa nyaate jedha. Musxafaa yeroo meeqan araarsa jedhee dubbataa ture maali kanaaf yeroo san dubbatuu dhiisanii har'a maa dubbatan har'a maaltu kun fidi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو أكم نجا كيساني فيا كيساني جرتني جباتني سنجتو بربادا عن اللي نجا كوت الحمد لله قلت ربي أكون بيتم وان سمونا كنا ديما جروني أرجع جرتو اللي إدو نبتا في توريجتو واي جالتو في واي مختار كسم واي bulchaa واي فرا أبا ورا جالتو جارسشة أكسمة ما دبتشور في سنت فكاتا دبتشور في bulchaa راي جتشورا bulchaa راي واي مصطفى دبنا caltu ninti nikaa qabdu caltu Musxafaani caltu otoo nikaa qabdu gurguree burri nyaateen gurbaan diyaasbooradha alarraa galee mallaqa qabaa mallaqarraa namni nafu yaada ilaalcha jedhu qabaa waan akkas jedhamu qabaa. Ani garuu kanatti fakkaatutti Musxafaan gaafa dura dhufu caltu tana araarsuudhaaf baay'ee yaalaa ture niitii muktaar ishee saniin wal lolaa ture maal jechaa ture jechuudha. Garuu mootuyyuu hadda gaafa isheen har'a gaafa caaltuun nama argattee kopharraa bayaa addummarraa bayaa ani dubartiidha kophaan jiraadhu rakkoon tokko odoo nama mudatee ilmoo guddisa naamina gaafa isheen jettee bulchaan har'a dhiyaate jechuudha. Har'a dhiyaate maal jedha ani maal jedhee ture Musxafaan birrii nyaatee niitii namaa gurguraa jira niitii nikaa qabdu gurgure okay niitii nikaa qabdu gurguruu odoon taane gaafa dura hamma ishee waggaa lama xumurtee gara dhumaatti deemtu obsitee eeyidee nama kana deeffachuuf maaliif callise bulchaan inni gara isii jiraachuu ni beekna sirriitti dhibbatti bulchaan gara caaltuu jira muktaar akkas dalaguu hin beekne san garuu gosa maatti baasuu dide maa araarsuu dide ما وليت في تودد يصير درالي أكسو يصير لما فهذا كسو تعالتو في إسماء لفوليت أراسو دد هرجع في تعالتون كوبا يصير الرباوف نما يصير تا ونما جالت أرجعتي سوتشوتو مالف دبي بودا يصير أنا أمل خلو جراني ما في جزء اتباسو دن جار سر ترتي بيار ترتي جسر ترتي كان جتشولا دوارتين كوبا تا هنتا هملا مي توجد أتوم تاكي تيجي أتوبوليس إساد إسي وجيتها أمانة توكيس هملو مال فيان ما نياتي مال ودي مال فتي كرامنا مال كفلتي كنا دركما ب إسنة تراكمو كبايتشولا أما ليمو دبي بلا أمو دبي لولاندي مودون تاني مجان كوني شالتونا مفكينيف جرين نهارا أموف نما ديمو وجتشولا جرين نهارا كأمتو سي كانت أمو ديم تو كانتي ودي هذا إجارة شوف ديم تهانت مالف قفوتا أوف ديم نكين نكوني نكاح قبل نيتي نكاحتي متارهم بوفني جديه توري يصير أنا ما ورا كارجا قبل جديه تفتشولا دركما أنا كتيتا أم قبل دركما إني أكفيت إيه أكفيت بولي أنا موتيو جرين نكي هارات فوفيتي جرتشولا جرين هارات فوفون كوني أمامتي إني الفاتة أنا تقربا الفاتة مالي فوجتني isi gaafa kophaa irraa ba'uu deemtu itti caacatame kana bulchaan akka deemutti lolaan deemana fakkaata akka wanni hunduu yeroo ammaa tartiiba qaba seera qaba
akkaataa qaba amalaani caaltullee deeffatoo barbaada maatii isiitti dhaqee gaafa dura maatii caaltuu tunu dhuguma nama gaariidhaayyoo maatiin tokko jechuudha maatiin caaltuu maalitti nama gaariin intala kophaa ta'e intala isaanii gatee gurbaa badheerra ture niitii biraa fuudhe intala ta'e addatti gatee gosa miti gosa na fakkaata isaan wal himatuu qabanii dhugumatti dhugaan eessa jirti gaafa laallamee jedhamu dhugaan caaltuu dhugaa qaba. Muktaar maal jedha gaafniitii san fuudhu ani isheen hin dubbattu dubartii baadiyyaa ijoolleen baadiyyaan hundi isiitu ka'umsa isaanii ka magaalatti dhalateellee haati isaanii baadiyyaadha. Hundi isaaniin warroonni magaalaa dhiisaa amma qarummaanuu jajjabnuuyyuu ijoolleen qaruutiin wes jirti baadiyyaa keessa jirti. Baadiyyaa jiraatti. Isinii galee baadiyyaa keessa jiraatu. Haa isinii galu. Ijoolleen baadiyyaa homaan beedu jechuuni kun ani beeka kan ilaalutti garuu sirrii miti. Ijoolleen qaruutiin jajjabni ijoollee baadiyyaati. Malee takki ijoollee magaalatti lola lakki ijoollee magaalatti akkasii waan jedhamu jira. Bakka baadiyyaa taate dirqama dubartii 3-4 irratti fuudhuu qabani. Ijoollee isinii barumsa ta'a eeggadha. Wanni kun isinii barumsa ta'a. Himootu dhuguma musxafaan birri nyaatee intala kana gurguruu deema isiin bar nama kophaa isii waggaa 2 xumurtee sadaffaatti darbitu. Maaltu kana fide? Maaltu seeran qabuu dhiisee? Maaltu hanga isii waggaa kanaatti gurbaa kana kophaatti dhiisee? Niitii sanduuqa taaggalee niitii sanduuqa maal jedhani ufiyyuu innuyyuu mataan isaa toon beeka waan intala san godhaa ture. Har'allee mootu maaltu dubbii fide? Gaafisiin jireenya uummattutti. Wanna kana immoo hamma dubbiin deemu biyyatti dhaqee gosatti dhaqee wanni kun akkana hin ta'a gurbaa kanarratti akkamitti akkana taati isiin niitii hala Nikahaa ofirraa qabdee erga jedhee murteesse gosa ittiin baasu miidiyaa qofarratti harcaasuun bu'aan qabu miidiyaa qofarratti dubbachuun bu'aan qabu gosa qabdi caaltuun fira qabdi eessummaan qabdi akka kayyuu qabaachuu dandeetti hin beekamu maatii abbaa faadha qabdi isiin abbaa faadha isii harkaan baasnee hin baane garummoo jechuudha. Maaliif akkas ta'uun barbaachiseedhaan bakka ilaalchi bulchaan qabu maayinni humnaan deema dubartiin gaaf helikooftee akka badduu taate beeytani jisbaa nama godhanii wallaaltuu nama godhanii nama humaan beeyne nama godhanii gaafa jedhan baay'ee ulfaata dhugaa dubbachuuf. Kaanii ani akka kootti otoo abbaa manaa ishee duraatti deebite otoo araarfame otoo deeffate isin lamataallee kuttee jirti bara niitiin taatu. Isin lama talle kuttee jirti mucaan immoo jidduma kanatti rarra'ee afoollaa hafe Muktaar immoo jidduma kanatti caaltuunis deemuuf deemti akka achi laallutti isheen tun kuttee wanni tokko maal isinitti fakkaata gafuun hin barbaachisu gifiin hin barbaachisu gafuun namni tokko waan tokkotti yoo gafe boruun ni cibbifama bor maaltu na raga anaa miti ilmu kiyyarra maaltu ga ilaalcha jedhu fudhatu qaba namni waan tokko otoo irraa gaaf dubartiin takka fayyaalomte dhiironni irratti ilaalan hin fayyaalomina hin uf gadin qabina ol uf qaba kaf uf godha dhiirri ilaal amma isiin inni maaliif akka dalage haasa'oota hedduu intala sanduuqa haasaa ture keessatti fayyaalummaa caaltuun qabdu gara laafummaa caaltuun qabdu ilaalcha isiin qabduuf dubartii lammataa irratti fuudhe. Gaaf dubartii lammataa irratti fuudhe immoo hedduu taaggaltee jechuudha. Caaltuu waa hedduu keessa darbitee wantoonni inni yaada hundaa hubattee jirti jechuudha. Cuunfitee jirti. Eedee turte immoo gurbaa kana araaraaf gaafa jedhanillee eedee turte. Hin araarsinaa manaamina jedhanii meteera eedee turte. Sanillee immoo hin dhabde. Tarkaanfiin isii maali jireenya haaraatti seenuu jetti hin duuteere. Caaltuun hin duuti jidduu kanatti. Akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya asumarratti dhabaa hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa turaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa hordoftoota keenya laayikii gochuu sheer gochuu sabskiraayib gochuun koomentii babbareedaa nuuf laadhaa isin jechuu barbaada ወድሻለሁ ወድሃለሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እንዳትረሱ ሼር እና ጎዳ እሺ